ukee bara quufaa daanqootu dhudhuufaa ukee bara kaanii wal keessa riyaanii. Ukee bara quufaa daanqootu quufaa antuutatu dhuufaa. Ukee bara quufaa daanqootu quufaa. Ijoollee baga ayyaana ukee yookaan taaboree nagaan geessan sirna gadaa keessatti daa'imman akkuma gahee mataa isaanii qaban ayyaana kabajatan illee akka qaban beektu. Nuuffalcha uffalti sadii nuuffalcha waan nagaan oollee nagaan nu abushu. Ayyaana taaboree ayyaana ijoollee jedhamus beekama. Ayyaanni kun bacaqii gannaaf kalanii booqaa biraatti ba'uuf torbanoonni yoo hafan ayyaana kabajamuudha. Ji'a gayyaa gaafa guyyaa 13 jechuudha. Ayyaana hundaafuu hangafa. Maaltu baatee dhufaa bu'eetu qaammee fidee dhufa. Dura kanuma argamaan guddoon illee nu hawwan illee daa'imni keenya illee bu'ee waan guddaa baatee dhufa. Qaccee ijoolleen lafa jala fawwatti ukeen nu dhufeedhanii ukeen hangafa guyyaa 13 kabajama. Ijoolleen goojjoo ijaarratti goojjoo san irratti ijoolleen ukee baafatti ukee san ukee afur geessaniifi ukee fudhatee hin bobba'anii gaafa isa bobba'an kana gammachuu ayyaanni oggaa dhufeen horiidhaafis namaafis birraan nu dhufaa jira, midhaan daraaraa jira, asheenni nu dhufaa jira, galata keeyii. Ayyaanni daa'immanii kun bakkaa bakkatti akkaataatti waamamuu qaba. Ayyaana ukee yookaan taaboree jedhamuun beekama. Taaboree jechuun boriif ta'a, dhaloota borii ta'a, egeree biyyaa ta'a jechuudha. Ijoolleen marga jiidhaa irratti akkuma ammaa kana baatee gara bahaa aduutti waan deemnuufu fuulduratti saamintii lama nu hafa aduutti ba'uudhaaf ifa arguudhaaf ukeen ijoolleedhaaf safuu guddaadha. Daabboo ukee afur fudhattee baati hanqabu jaallee godhaa fi tan dhabe immoo lamallee godhaa xindii godha malee mangoo fudhattee baatu safuu qaba innis. Warri aannan qabu immoo aannan muchuma jedhama. Muchumni sun qadaaddoo qabdi fannoon qabdi akka dhangalaanetti qoraasanii aannan itti naqaniif. Ayyaanni ukee yookaan taaboreen ayyaana ijoollee dhiiraati. Ijoolleen hanga umurii 16 jirantu sirna kana irratti hirmaata. Kan goobee sirbuuf ga'anii fi dargaggeessi fuudhe sirna kana irratti hirmaatu. Daa'imman ayyaana taaboree osoo hin ga'in dursanii qaccee fo'atu. Ijoollee qacceen akkamitti akka fo'amu beektu? Qaccee fo'annaa hin qobboofna. Qaccee innaannaa of darbee baatee muka tolfanneet lafatti borgonama kalee ganama ilaallannaa galgala. Yoo ijoolleen kaafnaa ijoollee jiniin baanaa inni tokkoonyaa yoo qacceen galgala biseessan of darbee nu dide ganama kana kaaneen muka yoo of darbu muka itti qayyaranneet funyoo kana yoo noolaa qallate sirreeffannee inni kun yoo wannoonni fo'annee tolfa. Ayyaanni kun taaboree ayyaana jedhamudha jechuudha. Ijoolleen guyyaa har'aa kana guyyaa maatii isaaniitirraa gamma itti fudhatanidha jechuudha. Gamma itti fudhatanii akka naannoo keenyatti amma guyyaan kun ijoolleen guyyaa kana gamma fudhatan kana iddoo loon tiksanitti qabataniiti jechuudha. Haala kanaan kan isaan ittiin qaccee dhukaasanii ittiin immoo nyaatanii waliin dhuganii jechuudha. Eebbifatanii hangafummaadhaan jechuudha. Wanti kun duudhaa guddaa of keessaa qaba jechuudha. Ukee bara quufaa daanqootu quufaa. Daa'imman ayyaana kanaaf bakkuma loowwan tiksanitti dursanii godoo ijaarratu. Gaafa guyyaa taaboree immoo daa'imman bixxillee manatti tolfameef qabatanii bakka godoo ijaarratanitti fuudhanii deemu. Gaafa ayyaana ukee ijoolleen hiriyoota isaanii waliin godoo ijaarratanitti itti naanna'anii taphatu. Ukee bara quufaa daanqootu quufaa antuutatu dhuufaa. Ukee bara quufaa daanqootu quufaa antuutatu dhuufaa. Ukee bara quufaa daanqootu quufaa antuutatu dhuufaa. Ukee bara quufaa daanqootu quufaa antuutatu.